yoo rabbiin jedhee fundura keenya halkan kamisaa jumaa gaafa sabti waqfiin majlis shaggar laayivii waan isiniif darbuuf waqfii kana irratti hirmaannee waan gaarii waan khayrii dalaguudhaaf qophaa'uu qabna isiniin jechuu waamicha isinii dabarsuutu jira. Akkuma beektan majlisni magaalaa shaggar sagantaa guddaadha qaba. Shaggar smart city kana keessatti ummanni muslimaa ashaara ofii keewwachuu qabu. Ummanni muslimaa waajjira bareedaa kan itti keessa ta'anii ummata islaamaa ummata muslimaa guutuu itti kaddaman waajjira guddaa barbaachisa. Akkasumas madda galii waqfii barbaachisa. Kanaaf sagantaa guddaa qabatanii yeroo hedduutti qabsaa'aa turanii amma immoo jiini kun jiini kabajaa jiini bareedaa jiini rahmataatii fi jiini sadaqaa waan dhufeef jina kana keessatti ummata bal'aa hirmaachisanii warra biyya keessa jiranus warra biyya alaa jiranus hirmaachisanii waqfii kana galmaan ga'uudhaaf fi fiixaan baasuudhaaf fi dhugaa gochuu waan barbaadaa jiranuuf hundi keessanuu waan dandeessanuu akka jala bira dhaabbattan waamicha isiniif goona. Akkuma sila isinii kaase halkan kamisaa jumaadhaaf sabtii biizillahi ta'ala qaxaroon keenya irraa waliin ta'a shaggarii waliin ta'a biizillahi ta'ala rabbi sirraa haa taqabbal rabbi sirraa haa jaallatu galatooma wal faadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.